Akkam naga jirtu iddoochee kuni miidiyaa Haaluuti. Waa'ee Poopoo Laayiviidha. Jalqaba irraa kaasee hamma dhumaa afaan Oromootiin kan ittiin hubattanidha. Kana jechuun akkaataa itti bannu irraa kaasee akkamitti akka dalagnu, maal akka dalagnuu fi maal gochuu akka qabnu guutuun guututti kan ittiin hubattanidha. Anis Haaluu app jedheetiin banee hundi keessanuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a immoo waa'ee Poopoo Laayiviidha. Waan dhugaa ta'e muraasa kawaniin ilaallu ta'a. Tokko, Poopoo Laayiviin ni kafala moo hin kafalu? 2, Poopoo Laayiviin maaliifin baname yookaan immootu alaamaan isaa maalidha? 3, Poopoo Laayiviyyuu maaltu fide kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Okay, kanaaf haala gaariidhaan obsaan na dhageettanii subscribe gochaa. Yoo sirnaan dhageettan akka itti dalagdanii guutuun guututti irraa argattanii jettan abdii qaba. Kanaaf subscribe, share, like gochaa na wajjin turuu hin dagatinaa. Gara mata duree kootti yoo deebi'u Poopoo Laayivii eenyutu fide kan jedhudha. Kanaaf Poopoo Laayivii yeroo jalqabaatiif kan fide yookaan immoo argatee Maayik Veen jedhama. Akka lakkoofsa biyya faranjiitiin bara 2022 kan dhufedha. Poopoo Laayiviin aappii baay'ee nama ajaa'ibuudha. Karaa hedduun jiraachuu danda'a. Akka yuutuubaatitti, akka feesbuukaatitti, akka telegiraamaa, waasaappii fi kanneen kana fakkaataniititti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya yuutuubii yoo ilaalle beeksisa adda addaa nuti viidiyoo garaagaraa gadi dhiisuudhaan viidiyoo keenya namni ni daawwata. Viidiyoo daawwatame kanarratti nuufis waan galchuu qabaa, ofiifis waan muratu qabaa jechuudha. Haaluma kanaan Pooppis viidiyoo garaagaraa gadi dhiisne yookaan beeksisa adda addaa yeroo ayyaana garaagaraa walumaa galatti dirijjiitii yookaan immootu dhaabbata tokko beeksisuudhaan beeksisa sanirraas koomishinii ni argataa jechuudha. Akkuma kaawwanii jechuudha. Akkuma sani akka yuutuuba qofaa osoo hin taane akkuma tiktookiidhaas fakkeenya tiktookii ajaa'ibsiifamaa fi ajaa'ibsiifatatu jira. Achi keessatti laayivii seenanii giiftiiwwan garaagaraa yeroo waliif kennanii, kana jechuun parsantii 68 keessaa hanga 70 jechuudha. Keessaa murateetiin nama saniif kenna. Fakkeenyaaf nam tokko laayivii galee laayivicha san bakka inni galetti faana seenanii kan isa adannaqatan yookaan ajaa'ibsiifatanii maal godhu kennaa kennuufi. Kennaa inni kenneef kana keessaa parsantii 68 hanga 70 irraa murachuudhaan kan hafte abbaa kennameefiif geessaa jechuu karaa kanaan jiraata. Innis Pooppis waan nama ajaa'ibaa keessaa karaa kana ni fayyadama. Tokkoffaa maaliidha? Shamarran takka laayivii seenanii yookaan immoo namni dhiiraas haa ta'u laayivii seenanii laayivii san irratti giiftiin kennamu jira. Paartii irratti giiftiin kennamu jira. Giiftii kana keessaa parsantii 30 ni murata jechuudha. Akka Pooppii parsantii akka tiktookiidha parsantii 60 hanga 70 osoo hin taane parsantii 30 murata. Parsantii 30 kana keessaallee ajantii waan jedhu jira. Ajantiif hamma qoodutu jira jechuudha. Kanaaf akkuma tiktookii, yuutuubaa akkasuma feesbuukaas walumaa galatti tokko tokkoon isaatiin wal bira qabee yoo isinitti agarsiisu hundumayyuu fakkeenya godhatee kan of keessatti qabatu ta'uu isaa as keessatti akkanaaf hubattan kabajaadhaan isin gaafadha. Subscribe, share gochuu jidduudhaan hin dagatinaa isiniin jecha waliin kan itti fufnu ta'a. Kana qofaa miti. Amma tiktookii irratti wantoota tokko tokko jechuun viidiyoo gaggabaabaa gadhiisuudhaan scroll gochaatiin kan ilaallee fan itti taanus ta'a, kan barnootaas irraa barannus ta'a. Asirrattis yookaan Pooppii irrattis waan isin ajaa'ibaa viidiyoo gadhiisuu dandeenya. Wantoota qalbii waan fedhan gadhiisneetiin scroll godhaatiin bakki itti ilaalan jira jechuudha. Amma iddoo kanatti wantootni garaagarummaa isaan taasise keessaa tokko maaliidha?
tiktok irratti yeroo scroll gochaatiin ilaallu namuma gadhiise san yoo fayyadne malee wanti nuuf faayidaa irraa argannu hin jiru. Haa ta'u malee as keessatti immootu pooppii irratti ati kophaa kan keellee kan teettu yookaan immoo scroll gochaatiin waan namaallee kan follow gootu yoo taate sababa kophama kan kee teettee waan kana fayyadamteef yookaan liinkii kana manuma namaayyuu irra deemaa ilaaltee fi giiftii mataa isaatiitu appilikeeshinii irraa jira jechuudha. Akka tireejar booksiidha, daqiiqaa 5 mana san keessa turuu qofaaf waan fudhattu jira. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba jedheetiin ibsuu danda'a jechuudha. Akka feesbuukittis ni fayyada. Feesbuukiin yeroo baay'ee oduuwwan garaagaraa, viidiyoo fi wantoota adda addaa miidiyaa waan ta'ee achi keessatti gadi dhiifnudha. Akkuma san pooppii keessattis haala saniin kan gadi dhiisnu, iddoo itti gadi dhiisnu waa hunda ulaagaa isaa kan guuttate jira. Kanaaf dhugaa rabbiitii pooppiin ana akka kootitti aappii waan hunda miidiyaa hunda of keessatti qabatee jiru waan ta'eef sanumarraan illee waan hundumaa isteeppii ati fayyadamtuun vaaliyuu siif qabaa jechuudha. Miidiyaa irratti yookaan immoo beeksisa garaagaraa gadhiistee beeksisni kan kee ilaalamu yookaan immoo karaan itti daawwatamu argatame taanaan vaaliyuu irraa argatta. Laayivii irra teettee vaaliyuu argattaa. Paartii yookaan immoo gastiisa tiktok irra jedhamu kan akka fakkeenya isaatiitti kan irra teettee vaaliyuu argattaa. Hundumaafuu ati kophaa kan keessa taa'ii nama wajjin taa'ii adnaaqii ta'ii tadannaaqii ta'ii kana jechuun ajaa'ibsiifataa taatee ajaa'ibsiifamaa taatee fooloo si godhanii fooloo si godhuu baatanii sheerii qabaattee sabskiraayibii qabaattee namni si ilaaluu jiraatee dhabamee ati achirraa waa hin dhabdu waan vaaliyuu sababa yeroo kan kee achi seentee gubdee fi daqiiqaa 5 irraa qabdeetiin vaaliyuu qabdi jechuudha. Daqiiqaan takkattiin iyyuu vaaliyuu qabdi yeroo laakii booksii itti argattutu jira. Daqiiqaa takkaa miti sekendii 2-3 keessatti jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbiitii aappii vaaliyuu qabu keessaa isa tokko kan haga addaatitti natti tolee na gammachiise isa kana hundi keenyayyuu obsaan ilaallee maal akka dalaguu qabnu sirnaan ilaallee faniis taanaan maniis taanaan wanti hundinuu asuma keessa jira waan ta'eef akka itti daawwannee sabskiraayib gochaa laayik gochaa na wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafadha ammas. Kana qofaa miti obsaan yoo na dhageessan dhugaa rabbiitii baay'ee takka irraa hubattanii keessa isaa seentanii hammam takka akka namatti tolu arguu dandeessan. Heelpii isaanii karaan isaan itti nama qarqaaran jechuun fiidbaakii waan tokko yoo itti dhiyeessite sa'aatii 24 keessatti deebii waan sanii itti argachuu dandeessaa. Wanti kan kee karaa dogongoraatiin si jalaa hin badu. Walumaa galatti karoora ofii kaayataniin alatti takkallee sittiin deemanii qixaatii wantootni adda addaa jira. Iskiriinshuutiidhaan wanta riizinii qabu maaliif akkasii qaxxa'e sababa maalii akkasii qaxxa'e iskiriinshuutiidhaan footoo kaasee akkasii ergu ta'ee dhugaa rabbiiti haala inni ittiin nama qabatu yoo ilaaltan kan itti gammadu malee kan itti gaddu tokko isaan argamu achi keessatti. Dadhabbiidhaan jechuun obsa barbaachisa. Dhugaa obsaan itti deemne taanaanii aappii yookaan immootu wantoota itti bakka itti jijjiiraman keessaa isa tokkodha. Yeroo kamuu tartee hin qabdu guyyaa ati waan kana itti daawwatte irraa eegalii murteessii seenii erga seentee booda immootu waa'ee isaa sirriitti hubadhu. Waa'ee isaa kan hubattu kun namoota hubatanii afaan Oromootiin, afaan Amaariffaatiin, Ingiliffaatiin kaayan jala deemiitii ilaalisiin jedha. Obsaan wal hordofnaa ammas walumaan jirraa kan itti fufnu ta'a. Kanaaf aappii kanarratti filannoo hedduutu jira. Akka aappiiwwan garaagaraa filannoo 2-3 qofa nama jala kaayetiin karaan ittiin waa argatan hin dhabamu jechuudha. Fakkeenyaaf tiiktookii karaa lamaan ittiin argachuu dandeenya. Tokko feemezii yookaan immootu beekamneetiin maallaqa ittiin argachuu dandeenya. Lammaffaa immootu iskrool gochaa yookaan immoo luma dabarsaa gad dabarsaatiin barnoota adda addaa yookaan faaniiwwan garaagaraa ittiin buuharuudha jechuudha. Kun immootu karaawwan hedduu fi hedduutu jira as keessatti. Karaan kooyiniin itti waliin qabannu, karaa faayirwoorkii maalii jenneetiin ittiin dalagannu karaa hedduutu jira waan ta'eef
hundi keessaniyyuu obsaan na dhagahaatii waliin akka buunee hojjannu isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga ammaatitti subscribe goone taate subscribe godhi. Dhugaa rabbiiti. Yoo barbaanne beekamuu barbaadu jettee callistee teettee manuma mana namaarra deemaa fanii waan adda addaa dhagahaatiin kooyiniiwwanii fi pooyintiiwwan garaagaraa walitti qabachuu dandeenya. Lakkeen sirnaan itti hojjedhee itti jijjiirama yookaan jedhu taate ajanti taaneetiin haala gaariidhaan dhugaa rabbii osoo hagana jenneeti qarshii namatti himneeti kan amanamuun dandeenye takka irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu akka dalagnu obsaan wal dhagahaa itti hojjennu ta'a jechuudha. Walumaa galatti waa'ee pooppoo kana sadan isiniin tima jedhe tokkoffaa ni kafalamoo hin kafalu abbichino maaliidha yaada jedhu kanarratti hundoofneetiin ni kafaluu isaa guutumaan guututti ni kafala. Akkaawuntii barbaadanitti jijjiirachuu kan dandeessanidha. Kan ofii keenya itti fayyadamnee arginirraa hiika haasa'aa jirru. Inni hoo eessaa dhufe ka jedhu namticha biyya alaa Maayik Veen namticha jedhamu bara 2022 akka lakkoofsa isaaniitti kan uume ibsee jira. Gaafiin sadaffaa immoo sababbiin aappiin kun dhufeef maalidha? Alaamaan isaa jechuudha. Maalidha kan jedhuuf immootu deebiin gabaabumatti inni kooyiniin walirra jijjiirudha. Kooyinii masochoosuudhaaf. Kooyinii sosochoosuudha. Kooyinii pooyintii waan jedhamu jira isa keessatti. Pooyintiin kallattimaan gara doolaaraa jijjiirama. Doolaaraa immootu gara mallaqa nuti biyya keessa jirruutti jijjiirame nuuf gala. Kooyiniin immootu gara pooyintiitti jijjiirama. Walirra jijjiiraa jechuudha. Walirra yeroo jijjiirru leevalii waan jedhamu guddatu jira, waa hedduutu jira. Walumaa galatti alaamaan isaa maalidha? Kooyinii kanneen walirra jijjiiru, kooyinii kanneen walirra deddeemsisuudha. Birriin faayidaa isii maalidha? Waluma jijjiirree kan qabu waa wayii namni san irraa bitee tama ofirraa qabu isaan itti jijjiiraa namni sunillee waan biraa bitee jijjiiraa walumarra jijjiiru amma birrii faayidaan isii ittiin nagadachuudha. Akkas kooyiniin kooyinii jijjiiruudha. Kooyinii walirra jijjiiruudhaan irraa argata. Nu immoo kooyinii kanneen sabasabneetiin walirra jijjiiruudha jechuudha. Alaamaan isaa alaamaa biraa takka illee hin qabu. Hin argines waan biraa keessaa hin argine. Kana guutumaan guututti walumaa galatti aappiin pooppiidha haala kanaan ibsuu danda'a. Gama kooti wanti biraa wanti kana keessatti waan biraa yaadamu hin jiru. Haala kanaan ni ibsa. Erga aappii kana haala kanaan ibsinee waa'ee isaa xumurree boodatti maal hojjedhee aappii kanarraa waa argachuu danda'a? Yoo maal hojjedhee naqaxxaa? Yoo maal hojjedhee irraa argadha? Yaada jedhuuf tokkoffaa warri shamarranii akkuma beekamu ishaaraa fuulaa kennisiisee maqaa guuchisiisee umrii guuchisiisee erga banatanii haallitti banatan jalqaba invaayitiidhaan osoo fudhatanii bareeda. Warri shamarranii keessaan na dubbistanii lakkoofsa koo baay'oo irra kaa'ee jira. Teelegiraamaa fi iimoodhaan haa yookaan immootu linkii naa ergi jedhan gahaadha. Kan dhiiraa immoo sarchillee godhee buusuu danda'a. Pooppulaayiv jedhee jechuudha. Kan shamarraniitiif linkiin osoo ergamee ka hojjetame irraa ergatanii argatanii faayidaa qaba. Nama erguufifis isiifis waan tokko waan silaa baduu qabu irraa gorsitee itti ergiti faayidaa qaba. Kanaaf linkii naa ergi jedha yoo isin yaa ergu feetan keessaan silkii koo qabadhaati. Tokkoffaa akkuma linkichi ergameen yookaan daawulood godhanii ergameen gadi tuqanii daawulood immideetilii waan jedhu sanitti gadi bu'an. Daawulood immideetilii kan jedhutti gadi buunaani inni sarchi godheetiin sii buusaa jechuudha. Daawulood godhaa. Erga daawulood godhee ka'ee boodatti maal jedha? Ooppiin jedha. Ooppiin ka jedhutti yoo gadi buute kallattimaan si garamsi dabarsaa. Appilikeeshinicha buusee jira. Maal jedha? Ooppiin kana karaa 3-4 jira. Karaa feesbuukaatiin banii, karaa
telegiraamaatiin banii karaa silkiitiin banii kana jedha. Kanarraa ammoo googilinaa salphata. Googilaan bana. Googilii joo gadi buutanii googil akkaawuntii keessan silkii keessan keessaa isin filachiisa. 3-4 illee qabaachuu dandeessanii tokkocha filattanii tokkocha irra gadi dhooftanii maqaa keessa irra baasee isinii seensisee tiini waan seendumaa maasifti jedhu kanneen itti tuttuxanii yeroo isinii bane maal jedha complete personal data jedha. Yeroo kana profiiliin jira, nicknamein jira, date of birthin jira, countryin jira, male or female ka jedhu jira. Jalqaba profiilii irra gadi tuqnee yeroo gadi tuqnu galaarii keenya keessa nu seensisa. Galaarii keenya keessa eega seensisee footoo keenya yookaan ammoo waan irra kaa'achuu barbaannu irratti gadi tuqna. Ergasii lammaffaa irratti ol sissinee gasissinee haala inni mijatutti eega galchinee booda nickname jedha. Bakka nickname jedhu sanitti maal galcha? Iimeelii keessanii waliin maqaa jiru san galcha inni. Yoo feete isumaan dhiisuu dandeetta. Yoo feete balleessitee maqaa biraa moggaastee barreeffachuu dandeessa. Maqaa poopicha irratti ittiin waamamtu. Maqaa isarra ittiin si beekan itti moggaafachuu dandeessa. Ergasii erga maqaa poopicha irratti si waaman itti galfattee sirreeffattee booda garamitti darbita. Date of birth. Waggaa dhaloota kan keetii waggaa 18 oluu itti guutta. Keenya bara 1990 wayii keessa guuttee yiirii kana barzii kana deetii kana jettee kama ta'e itti guutta. As biratti waggaa 18 olii qofaa heeyyamameera waan ta'eef waggaa 18 ol guutuu hin dagattanii. Ergasii kaawuntirii jedha. Kaawuntirii gattuxxanii biyya jirta itti guuttattanii. Maafi akkaawuntii biyya jirtanii irra baafattan waan ta'eef akkaawuntii san irratti jijjiiramee doolaarri baa fakkeenya Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa jedhee yoo guute doolaarri amma yeroo ammaa kanaan jiru doolaarri takkattiin qarshii 157 herreegameetiin akkaawuntii kiyya irratti naa gala. Kanaaf Itoophiyaa jedhee guutaa jechuudha. Biyya alaas jiraannaan Araba jiraannaan Saudi Arabiyaa Ameerikaa jiraannaan Ameerikaa biyya jirru itti guuttannaa jechuudha. Erga isa guunnee kaanee boodatti mootu male female jedha. Yeroo tokko namni bakka kanatti hin dogongora. Shamarranii kafalaa shamarranii banadhaa jedhaniitiin laayivii irra yeroo taa'anitti hin qaba inni guututti. Yoo guyyaa takka hin qabne guyyaa lammataan qaba. Kanaaf ka shamaraa shamara female jettaa, ka dhiira waan ta'eef male jettee itti guuttatta. Ergasii maaliidha? Horsiisitee sammiit bakka jedhu kanatti sammiit ka jedhutti gadi buutaa. Ergasii kallattii garamsi dabarsa namoota dalagaa jiru tartiibaan baasaa jechuu akka waan paartii irra taa'aa jiranitti yookaan immoo gastii irra taa'aa jiranii kophaatti hundumti isaaniitu xiqsii mataa isaanii qabu. Jechoota itti ofirra barreessaniiran koottaa waliin dalalna. Koottaa doolaara guddaa waliin arganna. Nu abreen sira. Nu abreen doolaara naafs ilaal. Kanneen dhiistanii amma maaliidhaati nama hordofuuf osoo hin taane ofii kan keetii nama jala seentee jechuu osoo hin taane namallee nama walii jala seentu nama jala seentaa laallachuu qabda. Maal laallattaa? Tokkoffaa namni kun yoo wanti ati laallattu namni kun yeroo ammaa turdi ta'ee kophaa kiyyatti hojjedhee nama hojjechiisuu danda'utti ajanti na gochuu danda'a, argachuu danda'a, nama kanaa walii galeetiin walii hojjechuu danda'a ka jedhu laallattee guuttatta jechuu yoo feete sanniin. Atamma maal goota karaa banachuu deemaa jirta waan ta'eef banattee fixxa dura. Ampuulii karaa harka mirgaa jirtu tanaan gattudha. Ampuulii ol garagaltee jirtu sana. Ampuulii tana erga gadi tuqnee waa hedduu nuuf baasaa achi keessatti. Profaayiliin keenya ka footoo irra kaayanne footoo keenya kaa'annee profaayilii waan feene wayii kaayanne waan san qabatee ol bahee achi jira fooloowars maaliin jira. Achi jira pooyintiin jira. VIP'n jira. San keessa reward invite maali waa hedduutu jira. Achi keessaa waa hedduu arganna. Amma bakka ampuulii kana gattuudhee waa hedduu argachuu dandeenya. Barnoota hedduu taas keessa jira. Waannaa wanti amma nuti barbaannu bakka ampuulii kana tuudhee namoonni hojjennu guuttannee bira tarra. Namni beezii bakka nama afaan Amaariffaa dhageetta taanaan nama afaan Amaariffaatiin sirriitti barsiisu qabattee deemta. Afaan Oromiffaa dhageetta taanaan afaan Oromiffaatiin nama barsiisu. Fakkeenya namni
my agent bakka jedhu san gabbuun as keessatti my agent bakka jedhu jira. My agent bakka jedhu kana gadi tuqnee maal jedha? Please enter agent ID jedha. Ajantii barsiisaa kan kee ID isaa guuti jedha. Barsiisaa ani isiin na barsiistu isii wajjin dalagaa. Kana jechuun wanti barsiisan kunooma asirratti barsiisan kana asirratti isii hordofee naagalaa jira. Isima jalatti baradhee isii waliin maachuulli ta'a. Yoo kan jettan taate ID kan koo guuttattanii bakka please enter my agent jedhu kanatti 26 82 49 53 yoo jettan haaloo jijjiiramaaf jedhee inni ol isinii baasa. Jalarraan please enter agent IDs ka jedhu kan bifa samayaawii uffateeru kana gadi tuxxanii ergasii confirm godhi jedha. Confirm tuxxanii congratulations isiniin jedha. Haala gaariidhaan verify ta'ee success isinii jedha. Erga isa xumurtanii booda amma maaliidha kuni namni baay'een na argachuudhaaf achi ummata san keessa na suqa akkasittiin argamu namni nama vaariyaal ba'ee qofatu gubbaarra taa'a. Kuwwan immoo sarchi godhameetumaan argama. ID'n kuni maqaa kiyya jijjiirachuu danda'a, waan fedhee profaayilii jijjiirachuu danda'a. ID immoo jijjiirachuu hin danda'u. ID kana qabattanii sarchi baariis isin himaa iddoo sarchi gootaniini ufafuurratti waliin kan arginu ta'a. Sarchi gootanii dhuftanii daldaddanii teettanii kanaafi wanti biraa amma bakka kamiinni gubbaarraan dhuftee gubbaarraani xiyyaa ofduu nama deebistu jira. Kunoo karaa harka bitaa kana gubbaarraan xiyyaa kana gadi tuqnaa. Ergasii gara duubaatti nu deebisaa jechuu garamitti gara amma bakka maaya ajento maama rewaardii somaama jedhu kanatti nu deebisaa. Achi keessaa amma maaltu nu hafee ishaaraa fuula keenyaa kennuudha. Aawutoo bakka jettu kana gadi tuqna. AUTH aawutoo bakka jettu kana erga gadi tuqne garam nu baasa. Give face authentication go nuun jedha. Go bakka jettu kanatti al takka buuna. Fuula ishaaraa fuula keenyaa nu kennisiisaa jechuudha. Ishaaraa fuula keenyaa tokkoffaarratti upload a photo of yourself jedha. Isa gattuudha. Profaayilii footoo keenya keessa seennee filannaa fi kan nu fakkaatu jechuudha. Kadheenna kaanee jirru ta'uu qaba. Kadheenna kaanee jirru erga gadi tuqnee filannee booda start to certify nuun jedha. Ammas gattuudha. Start to certify kana ishaaraa fuula keenyaa sarkilii kana keessatti sirnaan galchinee qophoofnaa jechuudha. Akkamitti ol jedhu gad jedhu ija banii cufii afaan banii cufii jechuu dandeessi. Akka shanguliitiin jalaan taatu ta'atiin kenninaa fi raayitii yoo nu kenne weel success nu ta'eera. X yoo nu kenne mootu irra deebina yookaan mootu ID biraa yoo maqaa kanaan banteerta jedhee qara bantee jirta sanumaan deebitee fayyadamta malee. Namni tokko ishaaraa fuula tokkootiin ka biraa banachuu hin danda'u ishaaraadhaan. Garuu ishaaraa fuula nama biraa uumamaan galchinee banachuu dandeenya jechuudha. Sanii waliin kan ilaallu ta'a. Ergasii karaa saniin raayit godhee success jedheetiin yoo inni nuuf xumure daqiiqaa 30 eegi jedha. Raayit yoo godhe daqiiqaa 30 san eennee gara laayiviitti seennaa jechuudha. Laayiviitti warri shamarranii karaa laayiviitti seennaa, warri dhiiraa immoo paartiitti seenna. Warri shamarranii laayiviitti yeroo seenanii maal gochuu qaban? Tokkoffaa laayiv bakka jettu kana karaa harka bitaa irraan ka jirtu ishee dhumarra jirtu sana gad tuqanii ergasii laayiv ka jedhu karaa harka mirgaarraa ampuulii gubbaadhaan hin bahaa gadi tuqnaa. Al takka bal'isee profaayila keenya kan dura irra kaa'anne irra qabateetiin dhufaa jechuudha. Bakka sanitti please waan adda addaa barreessedha. Barreessuu dandeenya, barreessuu dhabuu dandeenya. Haaraa yoo taane achi jalaan chaatiin gisiingiin gidaansiin gomaama waan jedhu jira. Isa san tokkocha filanna. Chaatiin yoo filanne fakkeenyaaf gadi siqnee ammasii go live jennaan jechuudha. Yoo kanneen hin filanne please select siin jedhaa oola. Tokkocha filannee ergasii gadi siqnee go jenna. Go yoo jenne miseejiin adda addaa ol yaa'a. Sa'aatii kan kee sa'aatii go jette san irraa eegalee si herreegaa jechuudha. Erga live yeroo teennu waan godhuu qabnu.
wanti gochuu qabnu tokko afoodhaa bahuu hin qabnu. Afoo isaa jira nama laayivii keessa jira meeseejiin garaagaraa kun akkatti ol yaa'a. Silkii tokkoon qaraxaa tokkoon taa'aa jira. Afoodhaa bahuu hin qabnu. Albee waan adda addaa garsiisuu hin qabnu. Laayivii irra yeroo teenne namni biraa dhufee yeroo taa'utti tireejar booksii gubbaa sanii ka fudhatu jira. Nuti warri keessaa mootu albee waan adda addaa nama asfaraarra hin qabnu namni dhufee taa'a waan ta'eef. Kun nama lama sadiitu jira gubbaa san irratti mul'ata. Waan adda addaatiin nama asfaraarra hin qabnu tuqaan afran tunniin bakka waa itti fudhatanii booda waliin kan ilaallu ta'a. Inshaallah ergasii kana goone tuqaa afran san gad tuqne riwaardis bakka jedhu tana yoo gadi tuqne kunoo riwaardis bakka jettu tana yoo gadi tuqne kallattii maanii garam nu seensisaa gara riwaardisii kennaati. Waan dalagne sa'aatii 2 yoo hanga 3 yoo akkasitti teenne waan dalagne kun akkanatti la fafoo isaatitti 5,000 risiif ka jedhu sa'aatii 80 daqiiqaa 89 60 keessa 60 achi ol teenne irraa risiif bakka jettu bulee tana yoo baase gadi tuqneetiini risiif goona jechuudha. Yoo gadi al takka itti buune maal nuun jedha kunoo haala kanaan koonfarmi godheedha. Koonfarmitti gadi buuna al takka kallattii maan gara akkaawuntii kennaatitti gala jechuudha. Ammas yeroo laayivii teennu kunoo akkanatti dalagaa ufafoo kennee misaa dalagaa qursii dalagaa iraatii dalagaa dubartiin batalay homaa wanti inni cinqun jiru bakka waan feete akkanatti dalagataatiin isa laayivii seenuu dandeessa. Laayivii irra jira namu sababa akkanumatti dalaguufuu namni gariin itti dalagaa kanallee dalagdii jedhaatiin giiftii sii kenna. Namni biraa afoon bahin ani afoodhaan bahin kun al takka ol jedhaa cheeggodhaa la ol jedhaa cheeggodhaa yoo namaan haasa'aa jiraatanis haasa'aa ijoollee dhufanii jedhanii haasa'anii haasa'aa hojii kiyya harkaan dalagata asiin laayivii kiyya taa'uu danda'a. Akkanatti haala kanaan garuu hoo afoodhaa bahuu hin danda'u. Afoodhaa deemee afoodhaa al takka deemee deebuu danda'a. Sibiilatti illee yeroo fayyadamnu waa hojjannu rakkoon qabu yoo waa ittiin asfaraarraanudha. Waan akkanaa kanniin waan feene dalagannee ittiin kunula yoo ciccirtu yoo qunciftu yoo maal gootu min bakka namni garii maal godha afuma san taa'ee dikkin mi jedhee afoo san taa'ee du'a. Inni dadhaban sa'aatii 2 hanga sa'a 3 namni hojii malee cadhisee yoo taa'e nama salacha hin dhufisiisa. Dalaggaadhaan yoo ufafoo achi geette dalaggammaan sunu sittoo sa'a 3 san sa'aatii hagasiisan akkasitti dalaguu kan kee osoon argin dalaggaa ati kana yaadataa cheek godhaa waan deemtuufi osoon argin fixxala kuno adaduma sosocho'uun bakka ofiitti mul'adhutti sirreessa. Yeroo quncifadhi yeroo waa hunda godhu gara fuulli kiyya sooru yoorsifataa bakka wayii achi kaayataa anaa sosocho'ullee silkiin socho'utti hin jiru silkatti achi kaayadhee haala gaariidhaan fuulli kiyya akka mul'atutti bakka wanti biraa wanta mul'isu hin jiru. Wanti nama asfaraarra'u yoo taanetti kunola yoo naan tolle akkanas sirreeffadha akka sirritti mul'adhu. Maaf akka bakka kun haala kanaan sirreeffadhee afoodhaa bahuun qabu. Amma daa'imti seentee hin argine isiin laayivii irra jiraa jennaan gad deebite akkana namni beekee jedhu akkanas dhoorganii waan afoo diddeemu hin dhoorgitaa. Haala kanaanii bakka 24 sa'a namni kana qofaa miti araasii deettuun dubartii ulfaa namni dhibameetti algaarra ciisu ka haalli isaa mijanneef hundi isaa yeroo laayivii seenu wanti inni jibbu maali qabatanii olii gad deemu karaa adda addaa mul'isu. Yoo atillee deemte silkii achi kaayatta iddoon sosochooni yoo sochootes fuula kan kee akka afoon baanetti suuta ittiin sosochoota la akkanatti waan feete dalagaa. Dubartoonni yeroo tokko amma ka afuma taa'anii haasofne iyyuu jira. Maatii waliinuu haasa'uu sodaatantu jira. Bakka kun immoo firiidamiidha wallahi alhamdulillah. Firii taatee bakka dalagaa kan kee dalagataa ufafuu achi geettee akka sirnyaan itti hojjettu keessaa waan tokkodha dhugaa rabbii. Warri duddi dhukkubee ciisaa oola anaanaan mijatu warri kiraanchii irra oolu anaanaan mijatu hin jedhan
kun firiidha baqa amma saniyyuu miti ijoolleen ijaan hin argine sunni inni hojjetu kaalgaara ciisan akkatti ciistee akkana kun ofofoo keetta galgala warri laayivii seenan akkatti ciisanii ofofoo achi keetta baqa waan feete sagaleedhaan yoo namni dhufee haasa'uu dandeessaa sagalee biraa uumama dhoorgaa ka jedhan ufumaa fi malee jechuun namni dhufee waan dhaga'uu fi wanti ataasuuftu mistirii kan kee alatti akka hin baane akkanatti ofeete garagaltee ofeete ol garagaltee hin rafin bichaa ejjitantee gadi hin dunuunfatiin bichaadha achiin booda firiidha kana fakkaata isteeppii lammaffaa warri dhiiraa maal akka dalagummoo waliin itti deebina inshaallah warri hagammaa immoo sabskiraayib laayik sheerin goone godhaa isiniin jedha naga wajjiin isteeppii yookaan paartii 2 ka asirraan itti fufutaa inshaallah